الشمس دوت تغني كم لقى فيا جرت والراس قبي خنيا خنا معكم دامن الرا اتفقوا في قبي خنيا تمرت فني قبي فني في نجرة خنا ندرا تايب ديسيشنيسا مرتو برنامج في نن برنامج جورتي دامن الرا سراي قالوا تها isa kana jalqabuun duratti namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan akkuma jalqaba jedhamnu akkuma duraan jedhamnuttis subscribe share like godhuudhaan hawaasa keenya maatii keenya ta'uudhaan barumsa waliin akka gaggeessinu isinidha. Akkasuma chaanaalii keenya teelegiraamii keessa seenuudhaan gaafiilee adda addaa akkasuma pdf fiilee garaagaraatii fi wantoota barattoota barbaachisan kan achirratti gallakkiifnu ta'a. Shaamteek jechuudhaan teelegiraamii keenya seenuu dandeessu. Okey amma taayipii keenya kana irratti dhaabbanni irraa haa eegallu. Why do managers make poor decisions? Maaliif hooggantoonni murtoolee poor ta'an murteessu? Murtoolee gahaa hin ta'in maaliif murteessu? Yeroo tokko tokko murtoo namni murtoo bakka akkanumatti dafeetuma kan deebisu ofirraa ta'uudhaan osoo wajjin yeroo takka ta'anii ittiin murtoo takka haga nama wajjin hojjetanii wajjin osoo hin godhin kopuma isaanii kanatti hooggantoonni garii murtoolee gahaa hin ta'in kan murteessantu argama. Inni duraa sababiin isaa lack of adequate times yeroo gahaa dhabuudhaan yeroo yoo dhaban dafanii murtoo hooggantoonni kan kennan ta'a. Yeroo san murtoon san gahaa kan hin ta'in ta'uu danda'a. Murtoo ummataaf fudhatama hin qabaanne ta'uu danda'a. Isa qofaaf garuu fudhatama akka qabatu ta'a. The second is failure to define goals. Kaayyoolee murteessuu dadhabuun. Kaayyoolee isaa san murteessuu dadhabuu. Yeroo murteeffamne kaayyooleen isaanii akkasuma murtoolee gahaa hin ta'in kan irratti arginu ta'a. Using unreliable source of informations. Akkasuma informationii amanamaa hin ta'in dhugaa hin ta'in irratti xiyyeeffatu. Information bakka namni useetuma haasa'u information ifumaaf wanta nuti murtoo irra kanneen wajjin wal hin dhufne wal hin madaalle information akkanatti yeroo takka kan walitti hin deemne yeroo takka ni dhufa. Ati informationii san dhugaadha jettee yemta garuu information haala gaariin osoo qulqulleeffattee hin fitatin information san irra dhaabbattee murtoo gahaa hin ta'in kennuutu dhufuu danda'a. And fear of consequences kan itti aanu inni kun dhaabbileen fuula duraaf namatti dhufan sodaachuu. Wanta fuula dura nama dhufu maal wantoota consequence dhiibbaalee dhaabbileen san dhiibbaalee fuula duraaf namatti dhufan sodaachuu. Murtoo itti kennuu dhabu. Yeroon marii irratti gaggeessuu dhabu. Sodaa san akkuma sodaatti qabatanii taa'u. Yeroo san murtoo gahaan yeroo dhiibbaan san dhufe hin kennamu jechuudha. And focusing on symptoms rather than causes. Waan sababa irraa ka'e irraa mallattoo irratti xiyyeeffatuun murteessu. Mallattoo takka irratti agarta wanta san sababa wanti sun mul'ateef irraa hin hubattu dafteetuma yeroo san mallattuma argite san irraa kan ka'e murtee kennita. Murtoon sun sababa osoo irratti hin argin sababa maaliif as irratti nu uumame osoo hin jedhin mallattoo inni agarsiisan qofaaf yoo kan hooggantoonni isaan murtoolee gahaa hin taane kannanii jechuu yeroo sanitti. Akkasuma kan inni itti aanussa reliance on hunch and intuitive and hunches reliances. Shakkii fi dandeettii irratti ofitti amanu. Wanta takka murteessu shakkaatuma. Akkaan itti amanteetuma kophaa fi hooggantoonni murtii gahaa hin ta'in kennuu danda'a. Yeroo san murtiin keenya laaffataa kan ummataaf faayidaa hin qabne ta'uu danda'a jechuudha.
Inni itti aanu the decision making processes. Adeemsa murtoon itti kennamu. Adeemsa akkamtu murtoo irratti kennamaa hajoolaan. Okay, the decision making process has 7 steps. Adeemsa murtoon itti kennamu torbaatu jira. The first, define the problems. Inni jalqabaa rakkoolee ibsachuu. Dura rakkoo hunda san ibsitee kaa'achuu murtoo takka kennuuf. Ergasii wanni itti aanu qabu identify limiting and critical factors. Addaan baasuudha. Identify godhuudha. Daangeessuu fi wanta barbaachisaa ta'e addaan baafachuu akkasuma wanta barbaachisaa ta'e daangeessuu. Adda baaftee daangaatti godhu. And the third is develop potential alternatives. Filannoolee ta'uu danda'an qopheeffachuu. Murtoo san kennuudhaaf filannoolee ta'uu danda'an jedhamee hooggantoonnii fi namoonni isaa wajji hojjetan baafate. Kan filannoon san ni danda'a filannoo ta'uu jedhanii qopheeffachuu. And analyze the alternatives. Akkasuma filannoolee gamaaggamuudhaan. Erga filattee booda ta'uu dandeettanii akkamitti akka ta'uu danda'u gamaaggamanii fuulduraaf kaa'achuu. Erga gamaaggamamee booda murtoon san akkan jedhame kan ittiin irratti haasa'amu jechuudha. And select the best alternative combinations of the best alternatives. Erga gamaaggamnee booda filannoo baay'ee bareedaa ta'anii fi walitti dhufeenya filannoodhaa keessaa filachuu. Walitti dhufeenya filannoo keenyaa wajjin murtoon sun kan sirriitti dhufu haa ta'u. Kan deebii rakkoo nurra uumamteetiif ta'u baay'ee bareedaa kan ta'ee fi combination best walitti dhufeenya gaarii murtoo keenyaaf ta'u deebii san walitti filachuudha. Erga gamaaggamnee booda. And implement the solutions. Furmaata dhufeef hojiirra oolchuu. Filannoo san gaggeessine filannoon keenya sun furmaata yookaan fidu ta'u yookaan furmaata fiduudhaaf filannoo baay'ee bareedaa fi walitti dhufeenya kan qabu erga walitti qabannee booda furmaataaf maal godhuu qabna? Hojiirra oolchuu qabna. Filannoo keenya san namuu murtoo nuti kennine san irratti kan hojjetu ta'uu qabu. Hojiidhaan agarsiisuu qabu. Erga hojiin agarsiisee establish control and evaluation systems. Erga hojiirra oolchisiisee booda sirna to'annoo, pirinsipilii to'annootii fi gamaagama hojiidhaa hundeeffachuu qabu. Hundeeffatee boodarra riisarchii isaa gaggeessuu nama koontirool godhee fi vaaluut godhee san qopheeffachuu. Erga hojiirra oolchite namni sun hangam tokko hojjechuu jira. Inni establish a control and evaluation system kun implement the solution kana hordofuudhaaf kan uumamu ta'a jechuudha. To'achuudha hojiirra warra oolu jiru. Akkasuma warra gamaaggamu jirus hundeeffattee solution kanaaf akkam godhu jiran jee kan isaaniif tattaaffii godhu jechuudha. Inni kun gaafiilee garaagaraa kan istuubatti dubbannirraa kan dhufe ta'a. The identifying the limit and or critical factors. Daangaadhaa fi yookaan daangeessuu fi wanta barbaachisoo ta'e addaan baasuu irratti ta'u akkam godhuu qabna. Daangeessuu jedhannu maali? Yeroo wanta barbaachisaa ta'e wanta critical ta'e akkamitti addaan baasna? Okay, limit factor are those constraints that rule out certain alternative solutions. Kanneen armaan gadii kun sababa ittiin daangeessuu kan ittiin filannu yookaan furmaata ittiin godhannu. The first one common limitation is time. Tokko yeroo beekamaan daangeessu. Wanta takka yeroo daangeeffamaa yeroo constant yeroo common ta'e tokkotti daangeessitee hojjechuu. Daangeessu jechuun maal? Okay,
If a new product has to be on the dealer's shelves in 1 month, any alternative that takes more than 1 month will be eliminated. Fakkeenyaaf yooniif oomishni haarawni baatii tokko keessatti turjiilee abbaa dukkaanaa san irratti kaayaman baay'ee takkaaf. Wanti nuti achirra keenya oomishni haareen san baatii tokko ol kan darbu yooniif ta'e hin bitamu turjuma keenya irra kan taa'u baatii tokkoo fi ol yoo kan ta'u filannoon isaa maal godhuu qaba? Turjiilee irraa daangeessuu qaba. Meeshaan san hin bitamu hawaasnis hin jaalannee jechuudha. Saniif wanta san turjii san irraa daangeessu. Wanta akkanaa kana kan itti limiting or critical goonu jechuudha. And develop potential alternative. Maal godhuu qabna? Filannoolee inni taaja'an qopheeffachuu yookaan ol guddifachuu. Maal godhuu qabna isaan kana godhuudhaaf? Guddifachuudhaaf waan inni taajenne qopheeffachuudhaaf akkasuma ol guddifachuuf jalqaba source of for alternative includes maddi filannoo irraa argamu kanneen armaan gadii kana ilaaluu qabna. The first are experience. Muuxannoo ittiin qopheeffachuu qabaachuu qabda. Muuxannoo ittiin ol guddifachuu filannoo ni taaja'ame saniif muuxannoo qabaachuu hoogganaan isaanii akkasuma hojjettoonni isaanii. The other person was opinion and judgment and respect. Yaada namoota biraa irraa argannuu fi murtoo kannuu akkasumas namoota kabajamoo ta'an irraayis filannoo ni taaja'ame irraa fudhachuu manguddoo fa'a. Fakkeenya namoota muuxannoo waan ati itti jirtuu kana qabeeku ni jira. Namoota akkasii namoota kabajamoo respected ta'an namoota murtoo kennuu beeku akkasuma namoota yaada namoota biraa irraayis argachuu. Maal godhuudhaaf? Filannoo ni taaja'ame qopheeffachuuf yookaan guddifachuuf. And that is the practice of successful managers. Hooggantoonni hojiin isaanii milkaa'eef kan wanni keetii osoo hin ta'in kan kaampaanii yookaan dhaaba keessaa osoo hin ta'in hooggantoota hojiin isaanii milkaa'eef irraa piraaktisii fudhachuu. Namoota xoorataa be yookaan namoota dhaaba biraatirra hojii gaarii hojjechuu jiran akkasuma milkaa'ina gaarii argamsiisuu jiran irraayis piraaktisii fudhattee isaan irraa barnoota fudhachuun akkamsi godha akka filannoon qopheeffachuu dandeessuu fi ol guddisuu dandeessu si godhaa jechuudha. The others, the group opinions rose the use of task force and committee. Inni kunis yaada gareedhaan namaaf dhiyaatuu fi komiteeleedhaanis fayyadamu. Yaada gareedhaan fayyadamu isa bareedaa jedhame filachuudha jechuudha. Maal godhuudhaaf? Qopheeffachuudhaaf filannoo kee akkasuma filannoo kee guddisuudhaaf. And the other, the use of outside source include manager in other organizations. Dhaabbata biraa irraa dabalatee dhaabbata keenya kan ta'in dabalatee hooggantoota isaanii irraayis kan keenya alate hooggantootas irraayis maddoota fayyadamu. Maddoota filannoon bareedaa filannoon hojii san murtoo ittiin rizaaltii irraa argamsiisu. Isa san jala deemuudhaan maddoota irraa fayyadamuu qabdaa jechuudha. Okay, the others, doing nothing about the problem sometimes is proper alternative at least until situation has been thoroughly analyzed. Yeroo rakkooleen tokko dhufan jechuudha. Wanta takka godhuu dhabuun yeroo takka gaarii ta'a. Numaa godhuu dhabuun yoo xiqqaate gadi fageenyaan hanga xiinxalamutti. Wanta garagarii yeroo takka murtoo kennuu dhabuunis akka faayidaa rizaaltiitti ni ilaalama. Fakkeenyaaf dhaaba keenya irratti nama qacarrisan kan yeroo takka jabaatee
kan hojjetaan keenya yeroo takka dogongora tokko hojjeta. Hooggantoonni garii yeruma san dafee ari'uudhaaf hojiirraa ari'uudhaaf tattaafata dafee. Yeroo takka wanta akkasiisan murtoo kennuu dhabuun faayidaa siif irra oolcha. Namni sun sirreeffatee jabaatee akka dhaabni kee dhiifama godheefitti akka dhaabni kee osoo akka kan godhin bira dabretti jabaatee bakka guddaa siif gahuudhaaf tattaaffii guddaa hojjetaa jechuudha. Yeroo akkasiisan fa'aa rakkoolee takkaaf wanta san godhuudhaaf murtoo kennuu dhabuun wanta akkanaatiif yeroo takka gaarii ta'a jechuudha. And occasionally just the passing of time provide a course. Yeroo takkas irra darbuun qoftiin dawaa yookaan furmaata argamsiisa. Akkuma amma jenne akkuma fakkeenya kana dawaa siif ta'a akkasuma furmaata siif ta'a jechuudha. Yeroo takka irra darbuun wanta rakkoo argame san kana qofa osoo hin ta'in wantoota garagaraatiif akkasitti yookaan irra darbamante dawaa yookaan furmaata ta'uu danda'a jechuudha. The other analyze the alternatives. Filannoo keenya xiinxalu. Filannoo eegee filannee xiinxalamuu qaban. Gaariidha maaliiti? Wantoota as gadi kana filannoo keenya akkamitti akka xiinxallu. The purpose of this step is to decide the relative merit of each of the alternatives. Kaayyoon steepii kanaa kaayyoon filannoo keenya xiinxaluudhaa hundarratti faayidaan murteeffatamuu isheeti. Steepii kana jechuudha filannoolee hundarratti faayidaan murteeffatamuu isaati. Erga wanta takka murtee irra kaayyannee faayidaa qabaachuu isaa argamu qaba. Faayidaadhaan kan deemamu ta'uu qaba. What are the positive and the negative, the advantage and disadvantage of each alternatives? Gaafiilee kanaa kanaaf xiinxaluu qaba jechuudha. Filannoon keenya hundi isaa positive yookaan negative, advantage or disadvantage maal akka ta'an addaan baafatamuu qabu. Kamtu positive keenyaa kamtu advantage nuuf qaba, kamtu disadvantage akkasuma negative jedhamee addaan baafamuu qaba jechuudha. Xiinxalamuu qaba. And do any alternative conflict with the critical limiting factor that you identify early? If so, they must automatically discard. Filannoo keenya hundi isaa filannoon nuti qopheeffannu sun hundi jalqaba yooniif addaan baafanne yooniif daangeessine sababa keenya waliin wal ni simata wal ni siman jettee gaafii baasu. Sababa keenya waliin wal ni simani yoo kan wal siman ta'e yoo kan wal hin simne ta'e jechuudha. So if yoo wal hin simne ta'e yeruma san ofirraa dhiisuu qabda. Filannootti qopheeffattee xiinxalte san faayidaa hin qabu. Maaliif sababa keetii wajjin advantage keetii wajjin yoo kan wal hin simne ta'e faayidaa takka hin qabu jechuudha. The other select the best alternatives. Jechuun filannoo filatamaa filachuudha. Filannoo bareeda. Erga filannoo walitti sassaabanne filannoo rakkoon irra uumame filatamaa ta'e select godhachuu qaba. And by this point, the alternatives have been listed along with their corresponding advantage and disadvantage. Pointii kana keessatti filannoo filatamaa filachuu kana keessatti filannoon nuti qopheeffannu advantage fi disadvantage waliin wal biratti ilaalamuu qabu. Erga select goone advantage fi disadvantage isaa ilaalamuu qaba jechuudha. Which should be selected akkasuma kamtu filatamuu qaba jettee filannoodhaaf wal bira qabuu qabda. Select the best. Filannoo filatamaa filachuu waan qabduuf kamtu filatamuu qaba. Gaafii jiruuf deebisuu qabda jechuudha. Jechuun sometimes the optimal solution is a combination of several of the alternatives. Yeroo takka furmaanni filatamaan filannoolee hedduudhaaf hidhata gaarii kan qabu ta'a. Filannoo filatamaan
filatamaan furmaata filatamaa yookaan filattu taate filannoolee keenya hedduudhaaf hidhata gaarii qaba. Fakkeenyaaf nama dhukkubsate haa ta'u dawaa kan argatu yoo ta'e dawaa san erga argatee manatti galee isa san godhuudhaan qabamoo akkuma amala aadaa keenyaatti hirriiba rafee hirriiba yookiin wayyaa'u yookaan fayyuutu naarra wayyaadha jedhee gaafii kanaaf select kan godhu ta'a jechuudha. Which should be selected. Kamtu filatamuu qabaaf. Dawaa sanitti fufee nyaachuudhamoo hirriiba isaa rafee argachuu. Hirriibni yoo fedhe probability ta'uu danda'a. Dawaa san yoo kan ta'u fite homaan ta'uu jechuudha. Sometimes the optimal solution is a combination of several of alternative wanni jenniif isa kanaaf jechuudha. In trying to select an alternative or combination of alternatives, you must be reasonably long enough to find a solution that appears to offer the fewest serious disadvantage and the most advantage. Rakkoon tokko ifuma keetti jechuun filannoo keenya san kan filatan just selected the best hagune san filannoon sanii fi furmaanni waliin qabanne yeroo hojiirra nuuf oole disadvantage xiqqaa kan argamsiisuu fi yeroo waliin qabanne jechuun isaan lamaan kan furmaatas akkasuma filannoo keenya bareedaa sanis furmaata keenya saniifis yeroo walitti qabannee hojiirra oolchuudhaaf hojiirra nuuf oole disadvantage xiqqaa kan argamsiisu ta'uu qaba. Disadvantage yoo guddate khasaaraa jechuudha. Akkasuma advantage hedduu kan nuuf kennu sababaa wajjin nuuf kennamuu qaba jechuudha. Advantage isaa the most advantage nuuf ta'uu qaba. Filannoon nuti filanne san akkasuma fewest disadvantages. Disadvantage xiqqaa kennee advantage guddaa isaa nuuf kennuu qaba jechuudha. Take care not to solve one problem and create another with your choice. Rakkoo tokko ifuma keetiin hin furin. No solve one problem to care. Hin furin ofii keetiif. Akkasuma mallee filannoos kan ofii keetiin uumtu ta'uu hin qabu. Create another with your choice. Kee qofa ta'uu hin qabu. Nama waliin filannoo kamtu barbaachisa filannoo kam select godhuu qabna ibsaa wajjin yeroo bahe filannoo gaarii argina. Akkasuma rakkoo furuufis ofuma keetiif furuu hin qabdu. Rakkoo furuuf hawaasa si hojjetu jira isaan sanii wajjin furmaata laachuudhaaf marii takka gaggeessuu qabdanii jechuudha. And the other implementing the solutions. Filannoo qopheeffanne hojiirra oolchuu. Filannoon qopheeffame xiinxalame gamaagamame furmaataafis kanaa taajame select the best godhame hojiirra oolchuu qabnaa jechuudha. Managers are paid to make decisions but they are also paid to get the result from these decisions. Filannoo keenya hojiirra oolchuuf hooggantoota akkasuma hojjettootaaf kafaltiin kafalamuu fi qaba. Kafaltiidhaan hojjetu waan ta'eef dhaaba sanirra. Garuu but they are also paid to get result from these decisions. Filannoo keenyaaf garuu bu'aa argamsiisuuf kan kafalamu ta'uu qaba. Kafaltiin keenya sun cal jennee kafaltii mindaa yeroo hunda kafaluu osoo hin ta'in bu'aan argamsiisuudhaaf kafaltiin kafalama. Akka waajjira Itoophiyaatti yoo ilaallu ta'e very impossible hin dandeenye. Firmaa qofa hojiin isaanii farramee deemuu qoftiin bu'aa argamsiisuudhaan kafalamu jira jechuudha. Akka Itoophiyaa keenyaatti akka biyya biraatti gaa hojiin qixaaxaa ni qaba waa hedduu qaba. Biyya keenyaas akkasitti kan ilaalamu a decision that just sits there hoping someone will be put
into effect may as will never have been made. Namni tokko hojii irratti akka bobba'u abdiin godhachuun qofa. Abdii godhachuu qofa ta'ee jechuudha. Abdii qofa godhachuudhaan achi taa'ee murtoo irratti godhuufi dhabuu danda'a. Murtoo irratti godhuufi dhabuu danda'a jechuudha. Achuma qofa taa'uudha. Akkuma Itoophiyaa amma jennee kanaa jechuudha. And everyone involved with it must know what he or she must do, how to do it, and why and when. Namni hojiirra oolchuuf beekamu maal akka godhuu qabu. Tokkoffaan maal akka gochuu qabu. Akkamitti akka godhuu qabu. Wanta godhamu san maaliif godha. Akkasumas yoom akka ta'e hojiileen beekuu qaba. Hojiileen san yoom akka ta'e yoom akka xumuramu wantoota kana beekuu qaba jechuudha dhaaba isaa keessatti. Hojiirra oolchuudhaaf santu barbaachisa. And establish a control evaluation systems. Hundeeffachuun sirna ittiin to'annuu fi ittiin gamaaggamu. Nama nu hoogganu wantoota ittiin to'annu akkasuma gamaagama keenyaa fi to'annoo nurratti to'atamu establish godhuu qabna jechuudha. These systems should provide feedback on how the decision has implemented, what the results are positive, negative, and what adjustments are necessary to get the result that were wanted. Then the solution was chosen. Isa kanarratti sistamiin kun murtoon keenya hangam takkootu hojiirra oole. Bu'aalee keenya hangamtu poozitiiviidha. Bu'aalee keenya hangamtu neegatiiviidha ta'e. Akkasuma furmaanni gaafa filatame. Gaafa furmaata kana filannoo keenya filatame bu'aa barbaadamaa argachuuf sirreeffamoota akkamtu barbaachisaa akka ta'an ibsa kennuufi qaba. Gamaagama hunda to'annoo hundaaf namoonni hundeeffannee wantoota kanaaf ibsa kennuu qaban. Filannoo nuti filanne irraa sirreeffama kam sirreessine poozitiivaa fi negatiiva bu'aa keenyaa kamtu argamee jedhanii kan ibsa nuuf kennan control and evaluate system jechuudha. Is the decision making process all managers need to master to be successful in decision making? Gaafii kanarratti murtoo kennuu keessatti bu'a qabeessa ta'uuf hoogganaan to'annoo isaatiin murtoo kennamu adeemsa isaa qofaani. Murtoo yeroo kennu adeemsa isaa qofaan murtoo kennuu qaba. This kana gaafii kanaaf hundi waliif gala. This is no. The manager must be aware of the environment in which he or she makes decisions. Hoogganaan yookaan hooggantuun murtoon naannawa kamitti akka murteeffamu beekuu qaba jechuudha. Caljeetu murtoo hojjettoota gama gadiitii irratti waan gama oliitii irratti murteeffamuu qabu hooggantoota gama gadiitii irratti murteessuufaatu argama. Itti aanaan isaa kana hojii kana akka malatti dogongoreerraa kan ka'e namoota isaanii gadi miseensa dhaaba saniitii irratti murtoo kennuufaatu argama. Naannawa sanitti kennuu dhabuun xiqqoo mufatamuun dhufa. Dhaaba san irrattis wanta akka jabatti deemee bakka guddaa ga'uudhaaf ni ulfaata jechuudha. Hayyee daawwattoota keenya chapter 4 kanarratti dhaabannu ta'a. Yeroonis nu daangeessa waan ta'eef organizing function kana kan qabannu ta'a. Arraaf isa kana qabannee dhufne jirra. Akkasuma ibsa gaarii akka kanneen abdiin qabaa dogongora wayyaaf dhiifamanaaf godhaa isiniin jecha. Akkasuma telegiraama keenya ashaam teek jechuudhaan seenaa gaafiilee gaafachuu barbaadan koomentii viidiyoo keenyaa kana jalatti nuuf kennuudhaan gaafii san irratti deebisaa isiniif kennuu dandeenya. Akkasuma wantoota nuuf qopheessaa jettan hunda isiniif qopheessinaa. Gaafii koomentii jalatti maaltu akka isiniif qophaa'uu qabu
gaafiilee yookaan steepii yookaan taayippii kamtu akka isin dhibees achirratti nuuf kennuu dandeessu ibsa isiniif goonee akkanatti isin qopheessinee isiniif dhufna jennee abdii qabna. Arraaf kaa asirratti dhaabbanna sheer godhuudhaan barattoota keenya hundaaf gahaa isinii jechuun barbaada. Jabaadhaa qoodhaa asirratti xumuruun keenya barbaachisaa ta'e jechuudha.